السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتو في هردفتو تخيني أشياء معركفوني جا يا المان ورمهم تخيسنو بكجرتنتي سلامتان تيا برستي اسم براغيسون جا دعوتو تخيجا رفيران تناس مالف ديبتي تشون كيسنو لمو دتشاني جا أماس نما دتشانا مالي فيف وان ديمو جروس ولمان بقمنا مالتون نديبسي حال مماس ديمو جرون نديبسي بيخي وان ديمو جروس كوبا أبداني دعوتو تخيا akkasuma gaa daawwattoonni warreen commentii naaf barreessitan warreen na arrabsitan hundi keessanuu galatooma warreen na daawwattanis galatooma warreen yaada bareedaadha jettanii karaarra na keessanis isiniin jaaladha yoomiyyuu galatoomaan isiniin jaa warreen commentii jalatti na arrabsitan ammoo isinis iddoo kanaaf jiraadhaan jaa maaliif arraba keessanirraayis yoon dogongora jiraadde dogongora sanirraa deebi'uun mala خرارن جروف نمني نما ربصا بيخونس نجرتي بيخ تيمو وري أبليتي دمو توني أبليتي دمو أدوي وري التنس نجرتني أكما ولينا قررتي واون داو كومنتي تجيجالتي ورينا عرسة ندوتك بس قربتك كيف دا مالي في بجي يومي إلمان أبليسي غيات الرام فقادو نمفقيسو قرانيس حالي خونيس نمفقيسو muraamataa khiyyaati ilmaan obboleessa khiyyaa dhiisee haramittiin dhiisame haala kanaan akkamittiin dhiisame haala iftuun itti deemu jirtu kanaan akkamittiin ilmaan obboleessa khiyyaa dhiisa arrallee borullee ilmaan obboleessa khiyyaa abbadan numaan hin dhiifne haala amma deemu kanaan numaan hin dhiifne intaan isinii dhaameetiin jira daawwattoota khiyyaa warreen arrabsitan hedduu takka bas arraba xiqqeeffadhaa hedduu takka xiqqeessaasi arraba namarraa xiqqeessaa jechuun waan kalaxatti hin jirani dogongoratti hin jiran obboleessi khiyya arrallee borullee fuudhuu qaba khalaas obboleessi khiyya fuusiseetiin duraan obboleessi khiyya hin fuune intaltiifiif karaarraa meexee rabshaa godhu jirti kanaan jeemi ammoo anaa qoma dhaataaf obboleessi khiyya anaa fuusisammaas dura bu'eetiin fuusisagaa dura bu'eetiin fuusisee ilmaan isaatii fi obboleessi khiyyaa waliin mana khiyya galcha hayyee maa ra'aykum karaa kanatti hookame iftu obboleessi khiyya ganaa sibiratti hin deebu gurra si calaw guurii gurrarraa fi guuriyaa yoo gurri kee guurii si qabaate ija lamaan tanaas waan rabbiin namaa kenneef akka karaa makiinaan oguu deemtu akkamitti deeman akkana janiiti akkana if moggaa lamaan laalanii if dura laalanii akkasitti deeman ati laal if moggaa lamaan laaltee deemutti hin jirtu takka waan beekuu qabdu bas anjacha si jechuutti hin jiru karaarraan si kaa'u jira durirraa kaatee naamusa keetii fi sharafa keetiin deem jeetiin si kadhachu jira laakiin daangaa dabartee roorroon arraan boodatti khalaas obboleessi khiyyaa si bira deebuus hin jiru obboleessi khiyyaas fuusiseetiin nin jiraaf arrallee borullee nin jiraaf tuni dhaamsa iftuutii fi dhaamsa daawwattootaati daawwattoonnis warra na arrabsanii jira akkamitti ilma obboleessisii achi gubbatti ol baasti jettanii warreen na arrabstan maaliif waan takka shaayida wanni takka shaayida yoo nan badii dalageessa akkanuma kaatanii na arrabsanii beeki kanaafin waa hundarraa'u isin garsiise zaati isin itti bobbaatee galtuu fi namni ni bobbahaa namoonni bobbahee ni gala isii qofaa miti namni yaman keessa bobbahee galu karaa ifiin feete deemu jirti intalti karaa ifadhinnaa isii halkani hankanin ijoollee sanitti mana banee dhaqees ijoollee ilaalees halkani akka ifiin feete deemu jirti sharafa keessaa baatee sharafaan ala baatee hisaaba jaartii namaa keessaa baatee kaisiin kan hojjechu jirtu bakka sanis dhaamsa khiyya qabadda dhageessanii waan karaarraa maqee miteen intala karaarra dhoorkeeti kaniin daddabe obboleettiitii jejeetiin karaarra dhoorkee daddabe arraan boodatti khalaas ni gaya obboleessi khiyya fuusiseetiin mana khiyyatti aruusa makiinaan akkasii galcheetiin si garsiisaa iftu yoona obboleessi khiyya fuudhee mana khiyya galchee sin garsiisin duraan intala dhalaa katiyyaati abadan ijoollee babbareeduu tana nuu qabdii bar
yoona ni sira roroo yaade ijoolleen teenya tunu booda dadaan teenya haadha teenya akkas gootee naan jetti ilmoon haadha irraan kaatoo siran haadha jechuun utubaa manaati haadha jechuun utubaa manaati nuti hangamta haadha teenya feena akkasumatti ilmoon haadha feeti kana jechuufiin maaliif ijoolleen dadaa ta'uu tanarra miidhaa fiduun fedhu ijoolleen tunan yooniin haadha sii tana haadha isaanii akka malee godhe boodanii mufatti ijoolleen tunan ni mufatti kanaafiin mufannoo tana diddaaf akkana deemu jira arrarraan ka'een ka'e iftuu guyyaanni ka'eetiyaa baay'ee arrarraanaa ibroo keenyaa si deebuun jiru dhaamsa iftuutii fi dhaamsa daawwattoota kiyyaati dhaamsi kun lamaffaadha intal Bilqiisaa maal jette isaati ana jechuun nan beetanii isa isin bakka jirtu san irraa hoottuu ammaan tana hoottuu qasaman siifi iftuu haa akkanatti ilaala akka bubbee qilleensa bishingaa akkamii bubbee waliin dho'iti siifi iftuu kana mataa keessan qabeetii waliin isin dho'otamaam an jechuun nama takkaa godhatee miti yaa nama sharafa fiitiis eeggatu an takkaa dhalaan if jiran nagadi hin qabne yaa gaafaan dhalaan lukkuu akka teessanii tana lukkuu bishaan seente tana gaafaan lukkuu bishaan seente fakkaatan teessaniifu gaafaan dhalaa akka teessanii daddabe intal bishaan qoriitii miti feestaala akkana afaan kanaaf kaayatiin lubbuuf irraa baasa akkam jireenyi makanaa ogatiin lakkisaa okaa an gaafa dhalaan akka tiyyaa nuuna dhaadatte intala eessana laalattanii isin akkasin dhaadattan maal eessana laalattee teeti kabajaafiin si jalaa usu jira iftuwaa kabajaafiin si jalaa usu jiru aadoo inuu tumsa Bilqiisaa miti magaalaa Yamantan guutuu walee atti hafeeradhuuti yoona laal tamam akkanatti ni firaa dhorka tamaman takkaa dhalaan akka tiyyaanatti hin dhaadanne yaan intalan bara ni bar jirtuudhaa bari intaloto noolee jirtuudhaa bari takkitti noolee jirtuudhaa bari dhalaan maalummaatti yaan hangamta kakkasin na laalatte Bilqiisaati intalatti Bilqiisaa eessa kakkasin na laalattee naadhaa tattaayedha maaliin sirraa balleesseen maali tumsa kamitti anatti tumsa biyyaa ammattanii isiniifin jira laalaa isin lamaanuu akkanattiin akka laal bubbee baala qobboo waliin dhoyitee akkasitti waliin isin dha'uu ta'a anummaan takkittiin gartan tun aboo yama waliin jirraati Bilqiisaa mee sii nadhittiidhaati sii dhalaadhaati yaa manuma iftuu sanin eeggadhu jii mana obboleessa kiyyaa qaloo jettee maal mana obboleessa kiyyaati yoo goota maal gootachi bakkaan jirus ni beekta makiinaa kontiraata qabaddu kottu anas irraa hafalaa ana taaksii mishwaara si erga ifuun jinkin mishwaara anaa isin ergaa isiniif iftuu sanda dhabdan immoo akka mana namaatitti mana ilmaan obboleessa kiyyaa irratti illee rabshaa godhuun fadhuwaan yaa ilmaan obboleessa kiyyaa rabshaa irra gootaniiti booda isiin rabshaa irra godhee naan jechuu deemtan an jechuun shaatira namaa ilii qabu waa musha akka keessaniitii miti musha gawwaa akka keessaniitii miti yaa gawwaa dhayiitiimi haaqela fuula deebisee Oromoon hin dagatiin takkitisan yaa mushwaara qabadhaatii bakkaan jiru koottaa san dhabdeen immoo iddoo bashannanaa yaanaa deema hadiiqaa iddoo bashannanaa yoommoo nu sodaa fi alatti nu afeertee tanoo mana kiyya koottaa ilmaan obboleessa kiyyaata rabshaa godhuun fadhuwaa bakkaan jiru ni beektaniimi amman sawaaqa isinii dawwalee isinii ergaa sawaaqa manaa isin fuudhu amman isinii ergaa isin lachuu uffadhaati tolfadhaa kottaame siififtuun uumma tolfadhaati jaayisa taati na koottaa ana takkitii tana an takkittiin tun akkanattiin tamaam inuu waan takka isinittiin fudhadhuu haa yoon akkanatti iftuus akkanatti yoon Bilqiisaas akkana dheefraa dhorkin akkana qabeetiin lubbuu tana akkana qabeetiin tamaam akkana qabeetiin curgolee ofirraa kuta lubbuma tiyya tanaa curgolee ofirraa kuteetiin khalaas isinumaa fi Yaman gallakkisatu ba Bilqiisaa arraba akka rabbi singee arraba akka rabbi singee ol baateeti miidiyaa gubbanna dhaadda miidiyaa gubbanna arrabsita intal keessaa maanaan dawwalin sii dhalaadhaamee dura keessaa maanaan dawwalin telefoona kiyya fudhadhu amma feetus telefoona kiyya siifiin ergaa sabaa feetus saba 8 feetus saba 3 feetus lakkoofsa kiyya ammaan dhaggodee sii erga mee sii nadhittiidhaa Bilqiisaa naa dawwaliyaa
Sinna mati nada wali ani Faatuma yooniin bilqiisaa fi iftuu dadhabeegaa jaartii obboleessaati yeetiin roorroo daangaan dabarsu je'ee if qabee taa'u jira aboo hanga garaan kiyya kun nagubate kana yoo wala neef hin qabbaneessin yoo hanga garaan nagubate kana neef hin qabbaneessin an namummaan qabu waa yoo san dhabdan ammoo joollee fi dimana kiyyaati dhufeetiin sirraa fuudhaa nadhummaa teessanii fi nadhummaa tiyyeessiniin garsiisa tamaam ilmaan obboleessa kiyyaata rarrabshaan godhina manni kaniin beekuu miti qulfiin dinnis taniin qabu dhufu si wallaalle achiin dhufu laakiin ilmaan obboleessaa rarrabshaa gootee naan jaan tokkoffaa lammaffaa moo sammuun isiin daleeduu ilmaan kanaa hun jaalattu naan jettan booda daawwattoota kanaafuu bilqiisa yookaan mana kee naa himi mana nan duraan beeku qayyarattee jirta jaan dhageetiin jira mana amma galtu naa himiti daqiiqaa sittiin fudhadhu ammaan siif dhufa na beetaanis siin beeka naawa safiitii ammaan si bira dhufa za'aan amma jiru sanattiin si bira dhufa gaa narraa dhiyeetillee narraa bari'uu dadhabee giseenin inni achi gubbatti ol baatee intal bar dura dhalaa lafa namaa dhufa maaf dura lafa naan dhufin maaliif nama lafatti duratti ifitti na fillaalin ichi gubbin maaliif if laalta achi gubbin maaliif if goggoota namni miidiyaa gubbatti if goggoodhu bar dura namni dura lafa wallaalateeti yoo ati dadhabamtuu taates yoo ati karaarraa baddees yoo ati karaarra hin jiraannees namni akka karaarra si kaa'u jechuufi namni miidiyaa gubba ol ba'a osoo lafattuu takkaa bilbila naa gooteen beekin fattaaltittii guduraa osoo takkaa lafa nadda walteen beene miidiyaa gubbatti ol baateen arrabsita anaa fi isini yoon isin lamaan dadhabe kuteen baanaa baran dhaamsa isiin dhaame takkasiiti daawwattoota kiyya intala naarrabsitatan ol baase tumsa wajji namni kam tumsa nama fudhataaw ilma namaa kata bishaan takka dhugee buluun akkamiin namni tumsa barbaadata anta katiin isiniif hin gayaan baana takkasiiti daawwattoota kiyya hanga fiidiyoo qophii bareeddu walii dachaanutti assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh isiniin jaa